Hai akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u har'a immoo qophii addaa tokko qabna. Egaa qophii keenya kana maal akka ta'e dhumarra argitu. Addoo kanatti maal hojjechaa jirra lama taanee biqiltuu wajjiniin shunkurtii quncisaa jirra. Shunkurtii qofa miti qullubbiin illee jira gijimbilli illee jira. Kana quncifna qophii wayii qabna jechuudha. Guyyaa boruuti qophii kan qabnu har'a garuu haalota mimmijeeffachuutti kaane. Egaa tokko jennee yeroo qophiin tokko yookiin sagantaan tokko jiru tokko jennee kan nuti eegallu yeroo baay'ee shunkurtii irraayi. Shunkurtii irraa eegalee immoo aga kennittoodha daabboodha waan meeqatu jira jechuudha. Biddeena tolchuun illee jira. Kanaaf egaa nuti guyyaa har'aa kanaa qophii qabnu kanaaf haal duree kan godhanne yookiin jalqaba irratti kan hojjechuu jalqabne shunkurtii waxiidhaaf ta'u quncisnee qullubbii isaas gijimbila isaas quncifnee maashina manaa qabnutti daakkannee mijeeffachuu fi kuni maaliif yoo jettanii yeroo sagantaan tokko yookiin qophiin bal'aan tokko jiru dirqama guyyaa iftaanii yookiin buruuti qophichisu yoo ta'e dirqama maal gochuu qabna shunkurtii keenya daaknee seeraan mijeeffachuu qimamoota isaa akkasuma qullubboota isaa waan hundumayyuu mijeeffachuutu nurra jira. Anis egaa akkuma argitanii biqiltuu qofa osoo hin taane shunkurtii quncisaa jirti. Ani immoo qullubbiin quncisaa jira. Egaa tokko jennee eegallee jirra. Mee qophiin keenya sigaa dubarratti maal akka ta'e viidiyoon kana keessatti hin argitu. Egaa daawwattoota keenya qophicha yeroo hundumayyuu jechuudha. Qophiidha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Baay'ee nama gammachiisa qophii eebbati jechuudha. Qophiin nuti amma gusuggusaa jirruu fi eebbaa keejii ijoollee eebbisiisuudhaaf akkanatti gusuggusaa jirra. Isiniin jedha shunkurtii gaa akkuma argitanii yeroo ammaa kanaa shunkurtiin xiqqoo akkannaa duraa miti baay'ee gatiinsaa ol ka'ee dhugaa dubbachuudhaaf shunkurtiin kiiloon tokko amma qarshii 140 jechuudha. Yeroo duraa qarshii 25 qarshii 30 bitaa turre. Egaa amma booneen keessan immoo shunkurtii kanaa fi nacci shunkurtii yookiin qullubbii gijimbila kana quncifnee xumurree gara daakutti imallee jira jechuudha. Maashinni yeroo darbee viidiyoo isinii hojjechaa ture maashinni suni maashina kana jechuudha. Maashinni kun dhugaa dubbachuudhaaf raafuullee ni daakaa kaarotii wanni kaarotii caala jabaatu jira wanni kaarotii caala jabaatu hin jiru. Qasiriif kaarotii caala wanni jabaatu jiru garuu bakka akka ajaa'ibaatti daakan isiniin jedha. Kun akkuma argaa jirtanii shunkurtii daakatuma jirra. Kun biqiltuu wajjin wal gargaarree daakaa jira. Kun immoo ni maal akka ta'e qullubbii fi gijimbila kun jechuudha. Qullubbii fi gijimbila haala kanaanii daaknee sagantaa numti osoo hin jiraanne haala kanaan daaknee jechuudha. Firiija keessa qodaa sirriitti qadaannee firii kun haala kanaan jechuudha. Kun amma kan argitanii qullubbii fi gijimbila haala kanaan daannee firiijii keessa kaawwachuu illee hin dandeenya. Egaa qophii keenya hin daganne wantoota tokko gidduudhanii isinitti himuun jalqabee dhiifama isiniin jechaa dinnicha illee kunoo qunca'ee jira. Egaa sagantaa bal'aa qabnaan isiniin jedha. Qoqossa yookiin raafuun illee xibsiidhaa fi qophaa'ee jira. Haala kanaan mummurree tiriitti nan'ee jirra ganaa dhiqdee isas akka xibsiitti ta'inata keessa fayyadamna. Misirri duudaa, misirri kikkii akkasuma qasirii xibsii waa meeqatu jira gidduu kana egaa daawwattoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf iddoo kanatti viidiyoo sirriitti ifanaan godhanne kunoo kennittoon illee jira. Kennittoon baaldii xiqqaatti nam'ine sagantaan kun bal'aa waan ta'eef barmeela guddaatti nam'e jechuudha. Sirriitti kaameera naami jechuu didee lafatu gara dukkanaatti deeme jechuudha. Barmeela guddaa itti nam'ee daabboon illee jira dhugaa dubbachuudhaaf haala kana fakkaatuni.